Osoo Abiy Ahmad bira dhaqi takki Shimallis Abdiisaa bira dhaqi Joon Baayiden bira dhaqiiti dubbadhu isiniin jedhani mana adii Ameerikaa duratti gamtaa Afrikaa duratti mee maal dubbattan? Waan dubbadhu waan marabbi nama dubbisu malee. Mee dhaamadhaa isin dhaga'uun oolu Abiy Ahmad. Abiy maal dhaga'e rakkoo makaa rakkoo uummata. Mee Abiyyitti maal dhaamtamme? Maal rakkoo huccuu hin qabu kophee hin qabu. Waan situ na gargaare kootu fi surree kophee naa bitu. Abiyyi kophee fi kootii isin haa bitu? Mee dhaga'ee kootii isin erga? Itti dhaamadhaa mee dubbadhaayyee. Mee akka nama Abiyyiin dura dhaabatee dubbatu takki Shimallisiin dura dhaabatutti mee dubbadhaa. Akkasitti waan dubbadde rakkoo uummataatitti rakkoo biyyatti takka biyyattitti kaan roobaan kaan caaman dadhabsiise malee maaltu jedhanii. Mee maal jettaniin Abiyyiin bira sodaa jettanii? Maal jedhamee kan? Osoo ani Abiyyiin ta'e akkatti kasin dura dhaabatu. Mangistii biyya bulchu ta'e takki Shimallisiin ta'e mee maal itti himattan? Waan marakkooti kaa rakkoon. Mee natti himadhaam. Surree hin qabu. Kootii hin qabu. Kophii tana bichaa qabu. Kophee hin qabu. Tanuma. Tanuma Shimallis sana isin haa erguu barbaaddan? Ishuma haa ergu. Waan biraatti miti. Waan biraatti ishuma haa ergu. Ati maal itti dhaamatta? Ati hoo katamaa maal itti dhaamatta? Ana badhaane. Badhaane mee osoo Abiy Ahmad dura dhufte takki Shimallis Abdiisaa ka biyya bulchu dura dhufte mee maal jettaan? Wanni jedhuuni isaan algarra isaan haa bulchu. Mootummaa keenya biyyattii akka gargaaran. Biyyattiin rakkoo waan qabdu aduu rooba waan saaxilamteef waan harka qal'ataniif akka isaan gargaaranii. Biyyattii mataa keetii maal itti dhaamatta rakkoo mataa keetii maal? Rakkoo mataa kiyyaati. Rakkoo mataa kiyyaa. Mangistiin osoo si argee maal akkasii godhu barbaada? Gara waggaa tokkootii ol caamni waan nurra ture nu harkaa miidhamee midhaan nu harkaa badee kana nu akka nu gargaaranii jechuu barbaade. Hayyee mee Muhammad ol ka'i maqaan keen isin yataama. Surree suphee akkatti. Eenyuun bira teessa? Meeqan ta'a waggaatti? Waan muqallaa qoonqumaan taa'u maa jechuudha. Kophee illee hin qabdu surree illee hin qabdu. Kopheen qabu kinoo yataama. Inni musliima ani kiristaanaa rakkatee namadde ta'a. Rakkoo hin qabu. Dhimma amantiin rakkoo hin qabdu takka namni namuma. Ammoo Oromoon Oromoma. Amma mee maal barbaadda Muhammad ati? Akkana gargaartanii fi waanaa kennitanii wayiin bitan. Akka wayiin bitattu barbaadda? Inni amma nama oggaa diidamatti kalaayu iddoo waa gargaartanillee dawoo warraanitti abbaan qabu dawoo haadha isaatitti deebi'ee. Eessa ganti isaa? Qotilee bittanii fi sa'a bittanii fi dawoo warraatitti deebi'ee qotatee nyaatee dhugee lafa. Eessa biyyi isaa? Addaa gubaas. Ka'ee nutinni? Warra baazeenii jedhamee beekanii. Hin beeku. Addaa asuma addaa. Ayyee. Suuraa ofirraa qabda maaliree kunniin suuraan kun eenyu beektaa jira kan? Mee suuraa kana argisi suuraa nama kana ka jidduu sun eenyuun? Itti aanoo? Lakki Lammaa Magarsaati. Ka itti aanoo? Joowar eenyuti? Hin jaalattaa kaatti shaamisiin argitee kaatti? Joowar kana. Mee Joowar kami? Mee gaashimooti nutti argisiisa Joowarii? Kun Joowarii miti. Mee kami? Joowar kana. Kamme? Kunoo. Joowar san. Abiyyi kun. Kun Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa maal ta'e sin? Sila maal ta'e dhugaa. Mee gaafa dhugaashimooti. Afajjatti irratti oduu isaallee sintaala gadhiise du'ee yaade maafaaf Lammaa Magarsaa dhabame. Achi buutan isa? Achi buutan isa. Mee gaafadhaa akka gaafii deebifnaaf. Hayyee beeytanii maarree Muhammadiin amma qarshii kuma takka sii kenna. Maaliin godhatta? Galatooma. Huccumaan bitan. Si geetti birriin kuma? Yootti naa dabaltanillee. Ufii beeytee bitatta amma? Deemi amma deemi haa bitatu horiitii isaa har'ama? Yoo isin kennitanii kan nurraa fuudha deemee yookaan haa deemu. Ofumaa deemee haa bitatu. Motoraan deemnee bakka hin bitatu. Wanni akka boodarra maqaaleen isin hin banne birriitii na jala nyaata maal hin jenne of harkuma isaatiin deemee haa bitatu birrii 2000 kenninaaf. Joolchee takkaan balleessu harkaa. Lakki isumatti kennina. Booda viidiyoo waraabamtanii jirtan mootummaaleen isin arga rakkoo guddaadha. Hin ta'u nama hunda isin arga.
Ayyee. Kana koo gaarii jiru bala lakkoo. Mee lakkaa'e gaashimooti. Tokko lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan. Isaa kenna. Ayyee. Lakkaadhume. Kunillee yataama dhagoo fargibba nama maddee. Amma kawanni hin jedhina bakka lamatti hin dhaqqabnu. Dhaqqaman. Amma isinummaa naa jijjiiramu. Ho fiigi mee nan dura achi gara balee deemi. Deem amma. Mee fiigi miila. Osoo fiigduu gabayaa bayi. Fiigi. Hin dhaabatin malee malee. Ayyee isinillee waanuma bunaa isinii kennine har'a. Baali dafna goote rabbi fakkaatu. Ooma bunaati isinillee. Atillee kasinu hongesinu mucaan kunillee ka goban fargibba. Koofni. Akkasi kuno. Maaf hin deemtu tabbaati. Deem ati dargaggeessa dalagadhu deem. Abbaa qabda ilma mootiiti deem. Amma hiyyummaa akkasii oofa. Qabeenya qabu. Naannoo horataa bar. Maqaan kennu jette. Katamaa mootiiti. Waan nyaattu waan ijoolleen qabdu. Anaa horataa bar. Anaa horataa. Eeyyama du'aa itti dee. Du'aa marga kennaami maa biraa. Eegaa asirratti dhaabna. Warra mootii. Warra mootii alamuu jedhi. Warra mootii alamuu tabbootaa saniin dubbatina nama nutti ka'e. Akkasanii gara kaanii kun fincaawaa gubbaa jira warri mootii alamuu kun as jiranii. Qilee tana yoo rabbiin jedhe mee afachi osoo asitti manni fooqiin faa ijaaramtee faranjiin daawwannaaf dhuftee waan uumamaa kana jechuun maal jettan? Kun uumama bareedaa kan akka inni jiru. Qilee bareedduu tana osoo dhufanii faranjiin faa daawwattee namni daawwatee turistoonni uumama hedduu jira jechuun meerkuuri jiraachuun malata. Mee kana asitti wanni godhe. Mootummaan osoo kana dhufee wanni biyya kana qarratee argee mootummaan galateeffame. Takku namni dhufee qarratee? Hin qarranne si malee. Aadaan irraa ka'ee Hayila Sillaasee namni qarratee. Ilmi namaa akka kaameraan dhufe ana jechuudha. Sanaan durallee dhufee na beeytaniimi. Garuu oduu na beeytan akka hin qarratne. Sheetii tokko qarratne. Abbaa fi dubbisa jedhee namni wayii sirra na dabarse. Balee jirtan. Balee jirtan. Dhugaa. Abboo jaartii qabdaati? Akka fuudha daree ka birrii hin qabne? Fuudha dareem? Birrii argadee dhabdoodha. Birrii malee jirtu. Tole rabbi isin haa laaffisu. Hongan biyya keenya kana bara dheengada akka facaafnetti midhaan harkaa badee hongan nutti guddatee hiyyummaa qaba namni keenya kun. Amma dhuguma rabbi dubbatu waan nyaattanuu hin qabdaniin? Akkana jedhamu dhuguma. Hin sobina akka hin sobina dhuguma dubbadha. Waan nyaannu haqa yoo qabaanne. Dhugaa waan qonqa kanuma bosan. Afaanumatti waa diddibattan. Akka hin duuneef. Akka qotiyyoo afaan buusanii qamadatan. Akkasuma dhugaa. Dhugaan kan rabbi. Midhaan maal waggaa lama waan takka hin jirani? Waggaa lama. Batalaayi qarreen shaamitaa kun waggaa lama. Horii ka dhumate kuno. Horii ka dhumate horii amma horii gurguree shamataa jira. Arraabbeen shamataatti tar. Rabbiin rahmata haa godhu rabbiin kun rahmata isaa roobe jedha. Roobni kun roobe alhamdulillahi rahmata isaatiin rabbiin nu haa fidu. Roobni nagaan waa roobe. Asirratti qeeqa tokko natti ka'ana yeroo baay'ee. Isinillee oduun dhageettan. Islaama malee kiristaana hin gargaaruu naan jedhan. Isin warra biyyaati na beektan. An dhugaa kiristaana jedhee namachi qaba. Tolola namti nama waritti nama buusa namni. Biyya keenya namni kiristaana islaama jedhee nama qooda. Kan jiru. Mucaa ammaa islaama dhaga islaama inni garuu yaaddanii fi ilma kiyya hin jenne isin kiristaana jettanii isinuu yaada fi jirtanii mire haa bahu haa rakkatu na bira taa'ee nyaachisaa jirtanii. Hawaasni biyya keenya akkas biyya biraatti wal jibbanii beekta. Ooma isaanii san waan biyyi biraallee jirtu fakkaatti. Namni keenya amantii wal qooda. Hin jira takku namni amantii wal lola. Asitti dhalattanii guddattanii akka dhuunfatti namni wal dhaba malee amantii jecha namni wal lolu takku dhageettanii. Hin jiru jechuudha. Namni gooddanyaa walumaan jiraata akka dhuunfatti namni wal dhaba.
Garuu waa'ee amantiitiif jecha malee amantii jecha namni wal qoodu hin jiru nullee nama hin qoodnu hawaasni biyya keenya akkuma isin beektan biyya biraati warri barreessu jira isinitti fakkaata malee nuti wal hin qoodnu jiruu teenyatti akkasitti hin dhalanne nuti akkatti guddanne akkatti horii wajjin tiisinee akkatti jiraanne akkatti waliin guddanne ilaalcha fokkataa amantii waan jedhamu san amantii wal jibban jedhan biyya keenya hin jirullee jiraatullee hin danda'amullee akkasin hin jedha baay'ee galatoomaa daawwannaa fi daawaa wajjin deemaa jirra boota poosti isinii godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.